السلام عليكم الشما دا وتدغي حركفوني بك مجرتني سلامني خني كلين سران بوبزي اسم برهاغو اسم جتشا الرس ديبني دفني جرة جل كبرت ديفما نسنجا فدا جاءت كأوليف كان اسم رابدي توري جما يوتيوباتين ديفما نسنجا فتشور بادا كنن مورا يونيفرسيتي أرسيق جرتني في برتوتا كن جهم بكبراتي نوردفا جرتني اللي غلطو ما اسم جتشا channel kana subscribe like godhuudhaan akka nu bira dhaabbattan isinin jenna an kan nuti argamu Arsii University College fayyaa irraa isin gargaaruuf haal duree kiyya xumuree qophii irratti argama kanaaf channel kana subscribe godhuudhaan nu hordofaan afeerraa teenyatan kabajaati let's go arra kan qabanneeru negaa introduction to economics context yookaan kan sooshaaliin simseera tokkoffaa irratti barattu jechuudha naachuraal nammoo simseera lammaffaa irratti baratti warreen dipartimentiin argatanii fi kan argatillee hin barata kanaaf isin gargaaruudhaaf afaan oromootiin hanga danda'ame translate goonee isin bira gahuudhaaf jirraa isin nu hordofuun yaada keessan komantii jedha nu haa arra immoo chapter 1 nature of economics yoonni jedhan kun maalii kan jedhu ammaaf waliin ilaallaa jechuudha chapter 2 ammoo theory of demand and supply theory of demand and supply kanas yoo rabbi jee fuuldura waliin ilaallaa jechuudha chapteriin sadii immoo theory of consumer jechuun kan fayyadamtoota jechuudha yookaan nyaatota osoo hin ta'in fayyadamtoota behavioriinsa akkam akka ta'e waliin ilaalla demand fi supply illeen chapter 2 irra jira sanis waliin ilaalla chapterii afuraffaan immoo theory of production and cost kanas fuuldura waliin ilaalla chapterii 6 qaban market of structure ida chapterin shani chapterin jammo fundamental concept of macroeconomics not macroeconomics kunille malakate walin la jechuudha amma famo let's go nature of economics in shortly okay what is resource pre-testing gamma what is a resource ida gafin jalqaba resource intum mali resource onni jamu mali kan jedhu lal lamma fanamo what does efficient allocation of the resource mean resource maqamnu tanaahu haala sirrii taheen qoodnee itti fayyadamuun haala efficient taheen akkamitti maaliif itti fayyadamnaa kan jedhu ilaalla human need what is human need tun limited dha moo unlimited dha kan jedhu ilaalla xumurratti immoo what is economics arraaf jechuudha na dureen nuti ilaallu kana jechuudha okay jalqaba gaa definition of economics irraa kan definition of economics in the word of economy come from the Greek phrase phrase Greek irraa dhufe inni sequence one who manage a household person way kan manage household maatii isaati irratti manage godhee economics yookaan dinagdee qabu sun manage godhee jiraachuu danda'uun economy yookaan economics yennaan jechuudha kun ammoo psychology duriiti malee hiika isaa baay'ee irra wallaban saayintistoonni jechuudha the science of economics in it is current form of the about 200 years old saayinsii amma definition amma jiru kun jechuudha waggaa 200 dura kan fayyadamaa turan jechuudha definition economics amma jiru kun jechuudha father of economics jedhamee kan beekamu Adam Smith akka jirutti immoo generally as a father of economics yes qormaata irra dhufuu danda'a kunillee maqaan saayintistoota kun jechuudha it is brought out his famous book kitaaba isaa beekamaa a nature of inquiry to the nature and the cause of wealth of nation in 1776 irratti kitaaba isaa kan mataan dureen isaa inquiry of the nature yookaan barreessee Adam Smith waa economics dha barreessee jechuudha however haa ta'u malee there were economic thoughts since antiquity jechuun saayinsiin yookaan definition economics amma jiru kun jechuudha antiquity jechuudha kanuma dur jiru malee saayintistoonni irra wal dhabanii jechuudha it is controversial jennaan gana laalla okay there is no universally accepted definition of economics yes student please don't forget this statement okay because the generally definition of economics is controversial hangamatti irra wal faalleesse definitionii dhaabbataa ta'e hin qabu jechuudha universally accepted ta'e hin qabu jechuudha don't miss this point student please give me attention akkana This is because of different economics
sababni controversial kun uumameef maali economistoonni garagaraa define godhan artists from different perspective akkaataa theory yookaan modelii garagaraatiin define godhan garaagarummaa uumee jechuudha differensiin isaa yookaan controversiin isaa asitti jechuudha okay. More generally, it can be defined as a social science dealing with the efficient allocation. Economics tan jechuudha yoo tarii barreessire yookaan bakka duwwaarratti isin dhufte a field of social science deal with efficient allocation and wise usually scarce resource to attain the maximum fulfillment of unlimited wants jechaan in shortly barreessi yookaan revolution yoo dhufte akka dhabne akkanatti explainsiif godhe. Kanaaf Department of Social Science ta'ee efficiency yookaan efficient allocation tokko haala sirrii ta'een efficient ta'een qoonnee qabeenya yookaan dinagdee qabnu san wise usually scarce hanqina qabnu san bifa sirrii ta'een bifa madaalawaa ta'een fayyadamnee itti fayyadamuu jechuudha resources san unlimited wanti tanatti jechuudha to fulfill what unfulfillment of wants jechuudha. Okay, generally da kunam akkan. Definition of economics. Economics is a science of choice. A science of choose. Choose malakate walilal. It is study how people choose the scarce. Scarce jechuun gaa hanqina yookaan fakkeenyaaf uffata fi kophee bitachuu barbaadde lachuu wanti dha yookaan waan ati barbaaddu. Garuu immoo yoon fi khasiif hin gahin ta'ute scarce dha jechuudha. Or limited productive resource. Limited productive resource fakkeenyaaf lafati immoo limited human need is unlimited jecha barachaa turre mee civics irratti garuu limited resource ni jirti kan akka lafaa lafti immoo tana dhumaan jirtu maa lafti wal gahan jirtu amma namni yeroo muraasa booda mana ijaarrachuu barbaade fooqii yookaan buldingii wal gubbatti akkasii ijaara wal gumma kireessaa akkasii yoo deeme malee lafti dhabamaa deemaa jirti sababa garagaraatiin jechuudha. Laabara jechuun ammoo teeknikaa mana jechuudha nama barateetillee kunillee limitedidha equipment meeshaalee fakkeenyaaf teessoon irra teessanii barachaa jirtan kun amma mukni isiin yookaan birbirsa yookaan mukni isiin irraa hojjetamtu kun deebi'ee ganaa kabiraati malee kun bakkatti hin deebi'u yookaan ammoo mukni kun irraa hojjetame san dhumee jira limitedidha jechuudha. It is clear? Yes. Okay. Technical knowledge and like kununti maali limited resource jedha jechuudha. To produce amma gaa qotee bulaan tokko yoo economicsarii kan ta'u ta'e produce various commodity meeshaalee garagaraa oomisha jechuudha. Eega oomisha akkam godha to distribute these good various member of what a society or for their consumption. Fakkeenyaaf tajaajila meeshaalee garagaraa kan baadiyyaatti hojjetamu yoo kan fudhatu taate nuti gaa ijoollee qotee bulaati kanaaf fakkeenya baadiyyaa isinii galuuf isinii fudhadha jechuudha. Kana fuudhee gara gabayaa geessee jechuudha. Gabaa geessee gurgurachuun kun maali? To distribute these good various member of society. Uummata kanaaf dhiyeessuu jechuudha distribute jechuun. Okay? Kuni kana. The rationale for economics. The two fundamental factors provide what? Two foundation for the field of economics. Fundamental fact jechuun gaa theory beekamaa turuu fundamental fact jechuun turuu wantoota dhugaa jechuudha wantoota nama hin shakkisiifne kan dhugaa ta'an jechuudha. Isaan kun lamaan kamii human needs and human wants are unlimited. Yes, please give me attention in this one. This statement is the major concept in this statement. Akkam jennee barachaa turre human wants are unlimited but resources limited. How? Fakkeenyaaf human fedhiin ilma namaa hanga duutee biyyee irratti dachaasanitti yookaan biyyee irra garagalchanitti hanga qabrii seenutti jechuudha. Fedhiin ilma namaa hin guutamtu. Kafooqii kudhan qabu osoo makiinaa V8 yookaan makiinaa haree amma baate kana bitadhee jira. Ka ilmaan kudhan qabu osoon ilmaan kiyya kun kaan biyya alaanaa jiraate kaan silaa dooktara ta'e kam jee fedhiin ilma namaa gonkumaa hin guutamtu. Hanga du'utti jechuudha. Statementiin kun konseptiin isaa akkasi. Resources are limited yookaan scarce. Scarce jechuun limited jechuudha tokkuma. Resources ammoo limited ni dhumti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma minjaala teessoo irra taa'aa jirtan kana wambarii qayyatanii kana jechuudha. Kunillee mukni inni irraa hojjetame kun limited jechuudha. Muka biraati jira malee kan irraa hojjetame san dhumee kun ganaa bakka ittiin deebi'u jechuudha. Laandiillee laftillee akkasuma akkasi. The imbalance between unlimited needs and scarce means provide a foundation of for the
field of economics. Imbalance yookaan unbalancing isaan lamaan jidduu jiru kun unlimited fi yookaan human wantii fi resources jiru kun maal uume foundation for field of economics kana uume jechuudha. Okay. The scarcity force people to make choose and choose involve sacrifice. Yes. Scarcity yookaan hanqina waa dhabuu keetii kanarraa waa takka qofa filatte yoo waa lama kan feetu ta'e choose goota jechuudha waa takka tarraa hamtuudhaa filatte jechuudha. Which is what involve sacrifice. Tan sacrifice si kennitu san filattaa jechuudha. Kuni kana. The three fundamental choose to be made economic agent. Economic agent wanti human fundamental choose sadii jira. Tokko what is produce kana beeku qaba. Fakkeenyaaf qotee buluma isiniif afur dhookke isiniif karaa salphaan isiniif galuutti jechuudha. Qotee bulaan tokko akka oomisha wayii oomishu dura what to produce maaliin oomisha jeeti of gaafata jechuudha. It is what kind of goods and services should be produced and how much each category in each category. Yes. Maal akka oomishuu fi maal akka oomishe yoo oomishe bu'aa gaarii akka argatu fi maaliin oomisha jedhu gaafatan of gaafata jechuudha dura. Inni itti aanu how to produce akkamitti akka oomishu yeroo kam fakkeenyaaf roobni yeroo kam roobu waqtiin tu waqtii tamii jedhee waa hunda akkamitti akka oomishu adda baafata jechuudha. Yes. Inni sadaffaa to whom produce eenyu yoon oomishe eenyuun irraa bita eenyuuf hin dhiyeessa. Yes. Concern distribute eenyuufin eessatti gurgura namni irraa bitatu jiraayii transaction profitii qabaayii jee kana ilaalaa jechuudha. Kun maali? Three fundamental what choosiidha jechuudha. The economic agent households jechuudha. Gabaayeen kun households firms and the government need to what balances the resource used to with the resource available. Akka resource kun available godhu taatu godhan jechuudha. Economic agent sadeen kun household firm fi governmentiin akkamitti they do so to meet their desired objective. Wantoota baay'ee namatti tolan desired nama godhan objective kan ta'an kan irratti wal qunnaman jechuudha. Fakkeenyaaf the objective economic agent is what? First, maximizing of the satisfaction for consumer. Fayyadamtootaaf gammachuu bakka waan satisfy godhu dabaluu jechuudha. Yes. Fayyadamtoota jechuudha. Consumer jechuun fayyadamtoota. Inni bira maximizing profit of for firms. Firmiidhaaf ammas profitii yookiin tirfii yookaan bakka wantoota dabalata waan namni irratti argatu kana dabaluuf jechuudha. Inni sadaffaa maximize social welfare. Kun maal egaa for government. Mootummaan yoo fakkeenyaaf jireenyi qaala'ee jireenya kana gabbuusuudhaaf fakkeenyaaf main needii fakkeenyaaf mana hawaasni yoo mana hin qabaanne manarra ijaaruu jireenya kan qaala'ee wantoota garagaraa fayyadamee jireenya gad deebisuu kun maali social welfare dha jechuudha. Satisfaction of sociality jechuudha. Hawaasni akka gammadee jiraatu godhuun itti gaafatamummaa mootummaati jechuudha. Kunneen maali economic agent dha jechuudha. In shortly student are you clear? Isiniif galaa jira? Yoo isiniif hin galle irra deebi'aa comment jalatti na gaafadha. Video kana immoo share waliif godha. Barattoonni keenya akka rakkanne afaan Oromoo qofa kan beekan waan jiruuf an yeroo kiyyaa waan rakkadhee jiruuf akkanatti isiniif yaadaa jira. Okay? Inni biraa scope and method of analyze in economics. Yes, scope isaa yookaan purpose in economics dha maali kan jiruudha. Talk microeconomics. At the name indicate what? It is considered a small amount of economics in shortly, but it is considered to be what? A basic economics. Basic economics iti tilmaamu jechuudha. Micron kun may be defined as what? A branch of economics analysis which study the economic behavior for individual location make units such as household firms and what? Market and industry. Kun maali jechuudha. It is economic behavior of individual. Student, don't forget this statement. Yes, it is economic behavior of what? Individual decision. Faallaan microeconomics macroeconomics kana lamaanii jechuudha. Isiniif galee? Okay. Make what? Household firms and market kun fakkeenya microeconomics jechuudha. In other words, it is deal with what? How household and firms make decision and how they interact in specific market. Akkamitti akkam
specific market irratti akka isaa wal dhufan relation isaanii household yookaan maatii tokkoo fi firmii isaanii jidduu kan walitti hidhu jechuudha. Interact kan godhu jechuudha micro economics. Inni biraa macro economics dha. Kan gaa civic irra baay'ee beeytanii deeply jechuudha. Irma isinii deebi'a jechuudha. It is what the branch of economics analyze that deal with what effect of the effects and consequence of the aggregate behavior. It is indalle jechuudha bakka sorry amaariffaa fayyadamuuf aggregate jechuun guutumaan guututti behavior kan jiru jechuudha. All decision making use unit is in a certain economic jechuun gaafa faallaa macro ti micro beekama jechuudha. Micro economics jechuun large amount of economics jechuudha. Kun immoo maal jechuudha across all decision making jechuudha. Across all decision making use units jechuudha. Okay, it is what an aggregative economics that examine interrelationship among various aggregates, their determination and the cause of fluctuation in them. Jijjiirama isaan lamaan jidduu jiru kana jechuudha. Kanallee ni qorata jechuudha. Okay, interrelationship isaan lamaan jidduu jiru jechuun fakkeenyaaf maal jechuudha effective consequence jidduu jechuudha. Deal with what effect and consequence jechuudha. Okay, kun salphaadha. Inni biraa example of issue analyzed at micro economic level. Akkuma reefu jenne egaa individual income kun fakkeenya kun qormaata irra dhufuu danda'a by the way. Don't forget this one. Individual at the name indicates what macro akkuma net individual saving, individual price gatii jechuudha dhuunfaadha. Individual firms output, individual consumption etc. Kana jechuudha. Individual jechuun kun fakkeenya maaliiti what micro level it micro economic level. Example of issue analyzed at what macro jemmo national income akka biyyaatti fakkeenyaaf national income national saving general price and national output aggregate consumption waliigala consumption fayyadamtoota waliigala kan irratti kan fuulleffatu macro dha jechuudha. Okay, kun garaagarummaa isaaniiti kan mammachi ilaalle kana jechuudha. Isa diwaat individual economic unit and economy enne macro yoonimmoo kana spelling tana yoo qabaate isa di whole as whole and aggregate all jechuudha. Kana hunda kana hin dubbistanii qormaata irratti compare and contrast jee fiduu danda'a of qopheessan jechuudha. Amma yeroo fayyadamuuf kana gubbarra dabarraa jechuudha. Okay, positive and normative analysis. Positive and normative. Positive jechuun maal jechuudha gaa at the name indicate theory of positivity jechuudha. It is what concerned with analysis of the facts and attempt to describe the world as it is. Addunyaan tun akkam akka taatee fi maal akka ta'uu deemtuu fi maal akka turtellee attempt to describe godhu kun maali positive economics jechuudha. It is try what answer question that what was maaltu ture maaliif ture yookaan maaltu ture what is ammoo maaltu jira what will be maaltu fuulduroota kan jedhu nil xiinxalaa jechuudha. Positive economics jechuudha. Okay, but it is doesn't judge a system as a good or bad. System kun gaariidha moo badaadha kan jedhu don't doesn't judge jechuudha. Kan murteessu jechuudha. Garaagarummaa normative fi what positive kana jechuudha. Kun maali kan murteessine kun don't forget one true false irra dhufuu dandeessu sunillee in shortly qabachuu dandeessan. Any disagreement on positive assessment can be checked by looking on the fact. Fact isaa kan maal akka ture kun qonneen gaafii asii kana deebisuudhaan fact isaa beekuu check godhuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf current inflation rate in Ethiopia is 34%. Gatiin yookaan qaloominsi amma Itoophiyaan keessa jirtu % 34. Kun maal jechuudha? Positive analysis jechuudha. Okay, poverty and unemployment are biggest problem in Ethiopia. Yes, true, correct. Okay, hiyyummaa fi dalagaa dhabii yookaan qacaramuu dhabuun rakkoo guddaa ta'ee jira Itoophiyaa keessatti. Yes, kana ni beekan barattoonni keenya. Life expectancy at a birth in Ethiopia is rising. Jireenyi qaaloominsi jireenya Itoophiyaa keessatti qaalawaa jira jechuudha. Yes, akkuma amma waliin arginu kana gaa Iraanii fi Israa'eliitu waraanni waan jiruuf nadaajii yookaan benziilli hin jiru jee barattoonni yuunivarsiitii baay'ee rakkachaa jira kun hin beekamu. Rising jechuudha. Life expectancy qaalawaa jira Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaa bichaa mi addunyaa guutuun akkasuma fakkeenya garuu haa ta'u positive economics dha positive analysis dha kun. Okay, inni biraa normative economics dha. Normative economics maal qorata? It deal with equation like what ought to be.
maaltu ta'uu qaba maal godhuu qabna eegi jireenyi qaala'ee maal godhuu qabna what is the economy should be maal ta'uu qabi economy jee ta'u maal ta'uu qabdi akkam goonu akkam furra solutionii qaala'umsa jireenya waa hundi kan jiru normative economics dha don't forget one student please give me attention okay. It is evaluated what desirability of alternative outcome. Filannoo hunda waan barbaaduutiin desirable godha jechuudha siif dhiyeessa jechuudha based on what one value judgment kun judge godha jechuudha value waan tokko judge godhe about what good what is bad kamtu good garaagarummaan isaa kana akkuma daawwattoota isinii hime garaagarummaan lamaanii kana jechuudha isiniif galee what is good what is bad jee kan qoratu kan judge godhu kana jechuudha normative analysis is subjective in nature subjective jechuudha inni uumamaan jechuudha but any disagreement on normative statement can be what solved by voting by election filannootiin votiitiin disagreementiin jiru tokko furamaa jechuudha maal godhuu qabna maaltu godhamuu qabna harka baasaa jedhamee bifa saniin filatamaa jechuudha bifa saniin furamaa jechuudha disagreementiin jiru fakkeenyaaf the poor should pay no taxes and female out to be given job opportunity dubartiileen carraa hojii argachuu qabdi argachuu haa argattu jedhanii kun maal jechuudha positive no sorry I mean normative economics jechuudha don't disturb the student okay scarcity daga refu scarcity is what scarcity jechuun gaa not synonym with shortage jenne ammallee jechuuf deemna jechuudha the excess want is result from what having limited resource wanti et barbaadu baay'ee hedduudha sababa kanarraa kan ta'e resource immoo limited dha kun maal jechuudha scarcity jennaan resource gahaa waan dhabdeef scarcity jennaan jechuudha fakkeenyaaf lafa nama barate capital entrepreneur kun maali satisfies the endless wants of people wanti nama kun bakkumatti dhaabbattuu qabdu indumaan qabdu jechuudha human wanti tun kanaaf scarcity kanaa jechuudha excessive wanti ati barbaaddu kun limited resource yoo kan jiraatu ta'e scarcity jennaan it is universal problem for society daf baay'ee universal problem dha jechuudha but it is not only limited on per country biyya xiqqoo keessatti scarcity jira waan jedhamu qofaame jechuudha universal dha jechuudha scarcity is not synonym with shortage jechuun gaa difference ingiliffa keessatti warri barattoonni beeytanii garaagarummaa qaban jechuudha scarcity fi shortage bakkitti dubbatamirullee garaagara jechuudha shortage jechuun namni guutumaan guututti hanqina yookaan deficiency waan wayii jedhu scarcity namni akkasii miti okay the economics all goods and services that have price are relatively scarce yes relatively scarce kanarratti waliin galan jechuudha all good and services have prices gatii qabdi relatively scarcity dhiyaatti jechuudha resourcein bakka lamatti qoodama free resource and economic resource dha okay free resource jechuun ammoo resource guutumaan guututti available taate jechuudha free jechuudha from what free it is if available to a society is greater than amount of people desired at zero price gatuma takka kan qabale fakkeenyaaf aduu jechuudha aduun resource free dha jechuudha bakka lama qoodama inni gaa'ee scarce ammoo kan dhumuu danda'u yookaan kan limited ta'uu kami resource that scarce or economic resource when amount of available to a society is less than what people wanted to have a zero price kun maal jechuudha gaa waan dhumu jechuudha waan nama jalaa badu fakkeenyaaf library and capital entrepreneurship nama entrepreneurship jechuun gaa nama process garagaraa pilaanii garagaraa baasee waa oomishu library immoo technically beekumsi kun illee jechuudha beekumsi kun amma ni dhuma jechuudha scarcity dha hanqina jechuudha full hin ta'u jechuudha yookaan nama baratee jechuudha gaa library biyya teenya safaa nama baratee baay'ee xiqqachaa jira sababa interansii namni kufaa jiruuf kunillee economic yookaan scarce resource dha jechuudha inni biraa scarcity means choice are necessary means that what choice are necessary waa lama akkuma reefu jalqaba irratti finne fakkeenyaaf ati bunaa fi shaayii dhugdaa jennu yoo bunni gatiin isaa ol ka'e ati shift godhuun kun gara shaayiidhaatti shift goote scarcity kee itti fayyadamtu choose goote jirta jechuudha choose are necessary yes student please give me attention when you are can't have
all you want, everything. You must be make choice. Student, please don't forget this statement. Yes. Oggaa waan takka waan feetu human need unlimited jenne human wettin unlimited jenne. Yes. Sababa kanaatiif waan takka filatte jechuudha. Yoo kophee fi uffata uffachuu barbaadde uffata miilaan deemuu naa wayyaa uffata itti dhabu miilaan deemuu naa wayyaa jettu waan taate yoo jettu taate maal jechuudha kophee uffata filatte jechuudha. You must be what? Choose jechuudha. Kana scarcity jechuudha. Yes. Economics is study about how to make best possible. Wantoota irra si caalu kamtu irra si caalaa kan qoratu economics dha jechuudha. Optimal choose under what? Constraint of limited resources eti wajjin wal cinaa qabee kan siif ilwa jechuudha. Choice always involve trade off. Yes. Because of scarcity of resource, we can have more one thing only if we are willing to do with less another. Waan biraati illee kan barbaannu yoo ta'an taate waan irra baay'ee akkisaa taate only takka of jechuudha irraa filannaa jechuudha. Kun maal jedhama opportunity cost jedhama. Kana laallee isin irraa dhaabna. Masdureen kun akka isinitti hin ballanne jechuudha yaa nuti amma waan daqiiqa 25 olii akkana nama dheerate namni viidiyoo laalu waan ta'eef shortiin isin irraa godha jechuudha. Okay? Opportunity cost. Yes. Opportunity cost jechuun gaa filannoo jechuudha. Filannoo yeroo ati waa filattu jechuudha. It is in a world of scarcity. Addunyaa scarcity guutamte kana keessatti education to have more than one thing. Filannoo haa takka murteessu keessatti one thing murteessuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. At the same time yeroo wal fakkaatu means education have less another thing. Waan tokko murteessuudhaaf jechuudha baay'eeti bakka less than another thing. Once irratti qeessitee jechuudha less than goote murteessuu qabda jechuudha. Education godhuu qabda jechuudha. Opportunity cost jechuun in shortly that which giving up or when we make a decision to or other. In shortly waan takka filattee har'a si caaltu bitachuu jechuudha. Opportunity cost jechuun gatii madaalaadhaan wal madaalchiftee fakkeenyaaf gaa haaluma jiru hundaanuu shaayiidhaaf bunnaadhaas taate wantoota fakkeenya isin fudhadhe kan hunda opportunity cost dha jechuudha. Kan amma as dura ilaalle kana jechuudha. Okay? It is the cost expressed in terms of what? The next best alternative is sacrificed. Kana jechuudha opportunity cost. It is help as what? A view through cost of decision making jechuudha. Akka decision making goonuuf nu gargaara jechuudha. Waan through cost teessan irratti ilaalcha qabaannee kan nuti filannu jechuudha. Implies what? Value different choice. Choicing kan garagaraa jiraatus ati maal only one thing jechuudha. Akkasi. Okay. Fakkeenyaaf suppose the country spends all limited resource on the production of clothes or computer. Computer fi clothes yoo kan oomishu taate if a given amount of resource yoo resource wayii kan si kanan taate can produce either jechuun kun choose jechuudha beek 1 meter of clothes or 20 unit of computer kana lamaan irraa tokko filadhu yoo kan taate then the cost of 1 meter clothes is what? 20 units of the computer. Kanaafuu gatiin costiin meetira tokko uffata tokko 20 unit. 20 unit of computer. That must be sacrificed in what? In order to produce meter of clothes. Kana filachuun yeroo san maal ta'a jechuudha? Sacrifice godha jechuudha. Sacrifice jechuudha. Waan xiqqoo bakka sacrifice godhu hin beektan gaayii. When opportunity cost of an activity is increased, people substitute the other thing jechuudha. Other activity jechuudha. Oggaa opportunity costiin yookaan gatiin waan tokko kan dabalute yookaan gatiin bunaa yoo kan dabalute namni maal godha? Substitute godha in other activity in its place. Yes. Yoo uffanni kanatti ol qaaloote uffata salbaayii jedhanii waan gatiin gaxaanaadhaan jiru kanatti garagara jechuudha. Opportunity costiin kana jechuudha in shortly. Yes. Akkana. Okay. Asirratti dhiiseen raadhaa kun daawwattoota kiyya. Production possibility curve or PPF yookaan production possibility frontier kan jedhu irratti waliin laallaa jechuudha. Mana dureetti aanuu fi have nice time. Channel kana subscribe like godhuun nu gargaara. Jaalata Ibrahim official isin gargaaruudhaaf dura humna mujjeeffatee afaan Oromoo babal'isuuf qophii isaa xumuree ergama. Mucaa kana wajjin ta'uudhaan
GPA gaarii hojjettanii dipaartimentii gaarii akka argattan abdii isinirraa qaba. Arsii Yuunivarsiitii Istuudentii Yuuniyaan waliin ta'uudhaan kan isin gargaaraa ture obboleessa keessan jaalataa jedhama. Gama teelegiraamaatiin jaalataa Abiraayimii fi kanaan hordoftanii qormaata garaagaraatii fi infoormeeshina gibbiidhaa fi yuunivarsiitii keenyaa wal qabatuu fi hundi argachuu ni dandeessan. Barattoonni gibbii yookaan yuunivarsiitii mooraa biraa jirtan ammoo koomentii jala waan barbaadan waan akka isin gargaaru barbaadan nu gaafachuu ni dandeessan. So have a nice time. Bye bye. Histolopista.